Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaa Waaqayyoo biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Attam jirtu nagaa keessanii yoo sagantaa keenya maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerra baga jiraattan isinillee lubaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Har'asi Waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyo yeroo hundumaa ergaa gurguddaa nuuf qaba. Guyyaa guyyaatti yaada haaraa nuuf qaba. Lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu eddanii. Ameen ameen. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Har'as egaa Waaqayyo nutti dubbata. Sagantaa keenya kanarratti yeroo hundumaa Waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyoon haa eeggannu. Gara Waaqayyoo yoo ilaallee qaaniidhaan lafan ilaallu. Kanaafi Waaqayyo ulfina irratti nutti uwwisuudhaaf karaa salphinaarraa nu deebisuudhaaf dubbii sagalee Waaqayyootiin yeroo hundumaa karaa TV kanaan nutti dubbata. Kanaaf of qopheessaa yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee laanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya galanniif ulfinni hooqubaan saganni ililleessiif haa ta'u. Nagaatti fayyaatti nu eegdee nagaatti fayyaatti nu bulchitee akeeka diina keenyaa fashaleessitee har'as fuula kee irratti akka argamnuuf carraa kana nuuf kenniteetta. Galanni siif haa ta'u. Gooftaa koo ati nu wajjiniin jirta. Yeroo hundumaa gooftaa koo gatii ati nu wajjiniin jirtuuf gatii ati nu baattuuf guyyaadhaa gara guyyaatti darbinee baraa gara baraatti darbinee har'a geenye. Ammas bantii Waaqaa nurratti habanamu gooftaa. Dubbiin si biraa nuuf dhufu. Ibiddi Hafuura Qulqulluu yaa Waaqayyo garbicha kee tuqxee yaa gooftaa afaan godhattee ittiin dubbachuudhaan maqaa Iyesuus Kiristoosiin har'a yaa Waaqayyo waanjoo ulfaataa na gangalatu namarraa haa konkolaatu maqaa Iyesuus Kiristoosiin. Waanjoo ulfaataan loloosoon diinaa haa caccabu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Dubbiin kee humna hojjetu of keessaa qaba. Dhukkubsataan haa fayyu. Dubbiin kee humna hojjetu of keessaa qaba. Yaa Waaqayyo dukkanni haa ifu gooftaa. Hojiin seexanaa haa diigamu yaa Waaqayyo gooftaa. Ameen. Ulfinaan gidduu keenyatti argamiiti. Yaa Waaqayyo fuula kee duratti saba argamne kan tokkoo keenya bira utuu hin darbin gola tokkoo keenya keessatti seenaan hojjetamu maqaa Yesuusiin dubbii kanaan. Seenaan jijjiiramu maqaa Yesuusiin dubbii kanaan. Yaa Waaqayyo si eegganna gara kee ilaalla yaa Waaqayyo. Si duwwaa dabarsiisaa gaariin kottuutii ulfina kee mul'isi. Hojiin diinaa, hojiin seexanaa qilleensarra taa'e lafarra taa'e galaana keessa lafa jala taa'e kan hojjetu. Summii isaa kan facaatu maqaa Yesuusiin hidhamee gara Siyoonitti kan darbatame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin hidhamee kan darbatame haa ta'u. Ati duwwaan gidduu jedhi gooftaa. Nu immoo gadi jennee dhageenya. Jireenya nuuf haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyo bara baraan. Ameen. Amma gara faarfannaatti darbinaa faarfannaadhaan waaqeffanna. Kanni darbee walii yaafata manni Yaaqoob hodhee daraara abbaan aangoo Yesuus dhufee araaraan Waaqayyo sooba soo ilaala kan durarra caala kan durarra caala kan durarra caala.
durarra caala kan durarra caala kan durarra caala marre 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 bicha kenyani kumni akuve mirga kenyani kumni kurani bubbenjamani ol seyonove inna kenya male noni mormani amantinani dabanelalo warramon sanada chala chalo kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala Bishani talila yaso machalafane bukambaso mati Kenya Yesus barantirata kuyadu masana konfonolata amen maranatha jabe kotoboka amen maranatha jabe kotoboka marre marre Israel hidaya fata ganni darbe waliya fata manni Yaaqoob ude darara abana go Yesus ufe araran Waaqayyo soba so ilala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala Raskono guya haragare boriftanis isanjirana guya dufus wanarargana barota dolalla barota gulalla furqa haradalla barota gulalla furqa haradalla marre 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 Israel hidaya fata waron darbe waliya fata manni Yaaqoob ude darara abana go Yesus ufe araran Waaqayyo soba so ilala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala Amen, amen. Waaqayyo Amen. Isa keenya haa eebbisu dachaa lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Hordoftotaaf daawwattoota TV kanaan hunduma keessan biyya keessas biyya hambaa kan jirtan hundumaa nagaan Waaqayyoo lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Waaqayyoo hunduma keenya gargaaree torban darbe keessatti immoo nagaatti nu eege. Arras Waaqayyoo waaqeffachuudhaaf sagalee isaa dhaga'uudhaaf fuuldura isaatti waan dhiyaanneef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota TV kanarra hojjettan sagantaa kana mijeessitanis Waaqayyoo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Faarfannaa kabaadhaan eebbifamneerra obboleessa keenya kabaa nama jaallannu nama kabajnu nama Waaqayyo baroota keessatti nuuf kaasedha. Waa'ee isaaf ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Torbanoota lamaan darbee waa'ee humna kadhataa irratti sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalaa jirra. Torban darbee attamitti kadhannaa isa jedhu waa muraasa ilaalleerra. Attamitti kadhannaa yommuu kadhannu wanta beekuun nuuf ta'u
wanta torba tokkon dubbadhee isa yaadachiisee sarraatti darbinaa. Jiraachuu waaqayyotti amanuu qabnaa yemmuu kadhannu jiraachuu waaqayyotti amannee dhiyaachuu qabnaa inni lammaffaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhachuu akka qabnu maqaa Yesuusiin akka hin daganne maqaan Yesuus kuni hundumaaf hin laatamne warra amananiif warra ijoollee isaa ta'aniif kenname waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhachuu qabna warra isatti amananiif ijoollee waaqayyoo haa ta'aniif habootu kenname waan jedhuuf maqaa kana hundumtuu hin qabu maqaa kanaan kadhachuu akka qabnu ilaalleerra. Sadaffaa hafuuraan geggeeffamnee kadhachuu hafuura waaqayyootiif hafuura qulqulluutiif of bichisiifnee kadhachuu isa kanas walii wajjin ilaalleerra yemmuu kadhannu hafuura qulqulluun nu gargaara waan ta'eef. Arfaffaa akka fedha waaqayyootti akka jaalala waaqayyootti kadhachuu isa jedhu ilaalleerra. Yeroo hundumaa waanuma nu kadhannutu ta'a miti. Yeroo tokko tokko fedhii waaqayyoo haa ta'u jechuunis gaariidha isa jedhus ilaalleerra. Shanaffaa amantiidhaan kadhannaa keenyatti dhuunfaatti isa ta'u nama lama sadii isaanii isa ta'u akka waldaatti isa ta'u akka biyyaatti akka sabaatti yemmuu kadhannu amantii qabaachuun gaariidha. Namni amanu waaqayyo biraa waa baay'ee argachuu waan danda'uuf isa jedhu namni amamu immoo akka waan arganne. Kanaaf kadhataaf yemmuu dhiyaannu amanuu qabnaa innee. Ja'affaa ituu gargar hin kutiin kadhachuu. Kadhannaan wanta nuti yeroo tokko goonee dhiifnu miti. Kadhatinuu fi jireenya keenya waan ta'eef yeroo hundumaa ituu gargar hin kutiin kadhachuu qabnaa isa jedhu sagalee waaqayyoo keessaa baranneerra. Inni torbaffaan dhoksaatti kadhachuu. Abbaan keessan inni dhoksaatti dhaga'u mul'inatti hin deebisa. Waan jedhuuf har'a immoo dubbii waaqayyoo kadhatameera wanta ta'eef kan nuyi yeroo gabaabaaf walii wajjin ilaallu wantoota kadhannaan of keessatti qabatee jiru. Attamitti kadhannaadhaan duraa humna kadhataadhaan duraa innarraa immoo kadhannaan maal of keessatti qabatee jira? Maal of keessatti hammatee jira? Kadhannaan maaltu keessa jira kadhannaa keessa? Tokkoffaa kadhannaa wanti inni of keessatti qabatee jiru jajachuudha. waaqayyoon jajachuu ማድነቅ እግዚአብሔርን ማድነቅ የሮማ ሁንዱማ ቦኘምች የሮማ ሁንዱማ እሚማን ኬኛ ደንገላፍ ነምች የሮማ ሁንዱማ ገዳ ጉንጉማ መታቡሳ ዋቀዮት ዲያን ነምች የሮ ያኑ ከዳቲ ዋንቲኒ ኦፍ ኬሰቲ ቀባቴ ጅሩ ኦቦሎታ ቦሎቶታ ከራ ቲቪ ካናል ከራ ዩቲዩብ ከራ ገራገራኑ ደገፈቻ ከን ጅርተን ጀጀቹ ዋቀዮን ጀጀቹ አሜን ነምኒ ከልዩ ገረቴሶ ዋቀዮ ኢሳ አያናን ጉቴ ኢሳ ገርጋርሳን ጉቴ ኢሳ አራራን ጉቴቲ የሙዲያቱ ዋቀዮን ጀጀቻ ዋቀዮን ኦሎልቀባ ዋቀዮን ኤቢሳ ዋቀዮን ከበጃ ዋቀዮን ኡልፌሳ ዋቀዮን ራጀፈቻ ዋቀዮን ጥፈቻ አሜን ሃሌሉያ አሜን ዋቀዮን ኡልፌሳ ከበጃ ድንቅፈቻ ራጀፈቻ ያቹቱ ኑረጅራ አሜን ዋቀዮ ኬኛ ዋቀ ከበጂሳፍ ተውዳ ዋቀዮ ኬኛ ዋቀ ኡልፍኒሳፍ ተውዳ ዋቀዮ ኬኛ ዋቀ ጀጀሙኒሳፍ ተውዳ ዋቀዮ ኬኛ ዋቀ ድንቅፈሙኒሳፍ ተውዳ ዋቀዮ ኬኛ ዋቀ ራጀፈሙኒሳፍ ተውዳ ዱጋዳ ሃሌሉያ አሜን ቃን ሰበረበራና ይብፈሙ እንዲቅፈሙ ዋቀዮ ራጀፈሙ ዋቀዮ ዱጋዳ ሃሌሉያ ድንቅፈቻ ራጀፈቻ ያቹቱ ኑረጅራ የሮ ፉለ ዋቀዮት ዲያኑ ዋኤ ቁልቁሉማ ሳቲፍ ጋድ ዋኤ ቁልቁሉማ ሳቲፍ ዋኤ ኡልፊነ ሳቲፍ ዋኤ ጉዱማ ሳቲፍ ዋኤ ሁምነ ሳቲፍ ዋኤ ጉዱማ ሳቲፍ ዋኤ ደንዴቲ ሳቲፍ ዋቀዮን ጀጀቹ ሃሌሉያ አሜን ዋቀዮን ድንቅፈቹ ዋቀዮን ራጀፈቹ
Waaqayyo waaqa dinqifamuudha. Waaqayyo waaqa jajamuudha. Waaqayyo waaqa kabajamuudha. Waaqayyo keenya waaqa hundumaan oolte. Waaqa hundumaa gararraate. Waaqa waan hundumaa bituudha wanta ta'eef. Gara teessoo waaqayyootti yemmuu dhiyaannu, gara fuula waaqayyootti yemmuu dhiyaannu, gungumaama gaddaama miti jara keenya waaqa kana dinqifachaa dhiyaachuutu nurra jira. Amen. Jajachaa dhiyaachuutu nurra jira. Ol qabaa eebbisa. Hallelujah. Maqaan isaa eebbifamu. Kabajaa ulfeessaa dhiyaachuutu nurra jira. Waa'ee waaqummaa isaatiif. Hallelujah. Waa'ee dandeettii isaatiif. Waa'ee arjummaa isaatiif. Waa'ee uumama harka isaatiif. Dhugaa. Hallelujah. Yeroo tokko achi baanee uumama kana ilaallu. Dhugaa. Yemmuu uumama kana ilaallu guddummaa waaqayyoo nutti hima. Amen. Jiraachuu waaqayyoo nutti hima. Dinqii harka isaa nutti hima. Hojii harka isaa nutti hima. Amen. Waaqayyo keenya hundumaan oli. Waaqayyo keenya hundumaa gararraadha. Waaqayyo keenya isa hundumaa ta'eedha. Waaqayyo keenya isa teessoon isaa waaqarra ta'e. Lafti moo lafa ejjennaa miilla isaa. Amen. Kanaaf waaqayyo jajamuu qaba. Dhugaa. Kanaaf waaqayyo kabajamuu qaba. Kanaaf waaqayyo ulfaachuu qaba. Amen. Kanaaf gara teessoo waaqayyootti yemmuu dhiyaannu kana dagachuu qabnu jarana. Dhugaa. Hin dinqifama waaqayyo. Dhugaa. Hin leellifama waaqayyo. Amen. Hin kabajama waaqayyo. Amen. Ulfaataadha waaqayyo. Inni hundumaan ol waaqayyo. Inni hundumaa gararraadha waaqayyo. Amen. Inni uumaa samii kanaaf ardii kanaati waaqayyo. Dhugaa. Waa'ee guddummaa isaa yaannee waaqayyoon dinqifachuu qabna. Akkas jedha macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 40 lakkoofsa 12 kaasee waa'ee guddummaa waaqayyoo dubbata. Meenan dubbisa. Kana akkas jedha mata dureen isaa waaqayyo uumama hundumaaf gooftaa ta'uusaa. Amen. Hallelujah. Amen. Waaqayyo keenya uumama hundumaaf gooftaadha. Gooftaadha. Hallelujah. Gooftaa uumamaatiin. Amen. Uumamni harka isaa jala jirti. Uumama isa tabbooma. Uumamayyuu isatu ajaja. Amen. Waaqayyo keenya uumama hundumaaf. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inni uumama irratti gooftaa ta'e kuni waan uumama seera uumamaan ala deemu kanayyuu gochuu danda'a. Dhugaa. Daangaatti gochuu danda'a. Dhaabachuu jechuu danda'a waaqayyo. Dhugaa. Hallelujah. Ammayyuu wanti seera uumamaan ala deemaa jiru maqaa gooftaa Yesuusiin lafa jiru kan jedhee haa ta'u. Amen. Kan jedhee haa ta'u lafa jiru. Amen. Nanabbooma hin abboomna haboo mucummaa nuuf kennameen haboo waaqayyo waldaa kiristaanaa nuuf laatteen gooftaa isa uumama hundumaa ta'een. Hallelujah. Gooftaa isa uumama hundumaa ta'een ilaa yeroo kana ina jajna lafa jiru wanti manii gadhiisee ba'uu barbaadu wanti toora gadhiisee ba'uu barbaadu wanti hin bararne harka waaqayyootiin iddootti tooratti kan deebi'e haa ta'u. Amen. Hallelujah. Eeyyee waaqayyo gooftaa uumama hundumaati. Dhugaadha. Hallelujah. Gooftaa uumama hundumaati jara keenya. Dhugaadha. Waan nuun lallabamuuf, waan nuun kadhatamuuf, waan nuun hojjetamuuf waaqayyo akka namaa miti. Dhugaadha. Gooftaa uumamaatiin የፍጥረታት ሁሉ ገዢ ነው። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ጋናኒ ሳፋተው አሜን። ኢናከዘዳ ኤኙቱ ቢሻን አርከሳነ ማሬ ሰፈራ ኤኙቱ ዋቆተ ታኩዳ ሰፈራ ኤኙቱ ቢየለፋቲ ወኤኙቱ ቢየለፋ ጉቦቲ ነቀፊጡ ደንዳ ዋቀዮን ደንዳ ኤኙቱ ቱሎታፍ ጋሮታ መዳሊ ረካ ዋቀዮ ሃሌሉያ አሜን። ቱሎታ ከና ጋሮታ ከና ኢኒ መዳሊ ረካ ሃሌሉያ አሜን። ኤኙቱ ሁምና አፉራ ዋቀዮ ሸለጉ ደንዳ ኤኙቱስ ዋቀዮን ጎርሴ በርሲሱ ደንዳ ኤኙሌንጅ ሃሌሉያ ኤኙራ ጎርሰ ጋፈታ ነመዩ ሃሌሉያ ሚቲ አቤ ዋቀዮ ኤኙራ ይጎርሰ ጋፈቱ ጋድ ኦጉማ ኤኙራ አርገታ ዋቀዮ
eenyutu isa barsiisa beekumsatti nu batusi kan isa barsiisu eenyu tokkollee jiru. hin jiru Injiru. ila waa'ee guddummaa waaqayyoo Isaayaas akkasitti ka'a Ameen. ila akka jedha nama dhagaa maaloo warri dhaggeeffachaa jirtan warri dubbii waaqayyoo sinitti tolu sinitti mi'aawu Ameen. dubbii waaqayyoo ka humna hojjetuuf keessaa qabu beektan Dhugaadha. kunoo sabni lafarraa akka qodaa bishaanirraa cobuuti ila sabni lafarraa addunyaa kanarra kan jiru hundumtuu waaqayyoo duratti uumaa keenya duratti Ameen. akka bishaan qodaarraa coobaadha Hallelujah. akka Ameen. awwaara madaalliirra buufatuuti Oh, kunoo hallelujah. biyyi bishaan keessaa hundinuu akka awwaara ka'utti isaaniin kaasa Oh, hallelujah. haleluuyaa guddaadha waaqayyo jabaadha waaqayyo aangoo qabeessa waaqayyo hundumaa loli waaqayyo hundumaa gararraadha waaqayyo uumamaati waaqayyo Ameen. kanaaf Hallelujah. jajamuu qaba kanaaf kabajamuu qaba kanaaf dinqifamuu qaba kanaaf raajeffamuu qaba Ameen. Hallelujah. oraanni caakkaa libaanoon keessa jiru aarsaa gubamuuf hin ga'u bineensonni achi keessa jiraatanii qalbamu gubamuuf hin ga'ani sabni lafarraa hundinuu isa duratti wayitti hin galan Dhugaadha. isaan isa duratti waa tokkotti iyyuu lakkaaman Dhugaadha. sabni Hallelujah. lafarraa kun hundinuu uumaadha ka waaqayyo uumaadha waan ta'eef sabni lafarraa hundinuu isa duratti wayitti hin galan Dhugaadha. wayittis hin lakkaa'amani biyyi lafaa kun isa duratti akka coba na dinqe dubbii waaqayyo kana mun dubbifadhu akka coba qodaarraa cobuuti akka cobaatti ishee lakkaa'a waaqayyo Hallelujah. Ameen. guddaadha hin awwaajina hin labsina hin dubbanna hin himna Ameen. lallabna waaqayyo keenya guddaadha kanaaf jajamuu qaba Ameen. Ameen. sabni lafarraa hundinuu isa duratti homaayyuu miti Homaa miti dhugaa. Dhugaa. homaa miti jalan waaqayyootu caala waaqayyootu hundumaa oli waaqayyootu hundumaa gararraadha waaqayyo keenyatu hundumaadha kanaaf yommuu fuula waaqayyootti dhiyaannu jajachaa dhiyaachuu qabna Ameen. dinqifachaa tam guddaadhanni Mm. heeda faarfataan tokko abeet attam guddaadhati jedha Ameen. attam guddaadhati waaqnan manaa ga'u teessoo keeti laftan manaa gawe jannaa keeti attam guddaadhati haleluuyaa eeyyee attam guddaadhati waaqayyotu uggummi attam guddaadhati waaqa keenya Ameen. waaqnan mana ga'u teessoo keeti laftan mana gawe jannaa keeti attam guddaadhati attam guddaadhati haleluuyaa 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 Ameen. Yes. aboo attam guddaadhati alaamaadhaamaati aboo Ameen. Ameen. guddaa Hallelujah. attam guddaadhati guddaadha waaqayyo Ameen. Ameen. jabaadha waaqayyo aangoo qabeessa waaqayyo hundumaa ol waaqayyo hundumaa gararraadha waaqayyo hundumaa bita waaqayyo hundumaa gooba waaqayyo hundumaa ajaja waaqayyo Hallelujah. Ameen. kanaaf yommuu isatti dhiyaannu hadinqifannu jarana Ameen. Hallelujah. raajeffannu Ameen. Yesus. jirin beekneere nageenyeere Mm. jalqaba daarii jalqabee isatti nu nomneere Mm. biyyi lafaa akkamitti akka uumamte isin hin hubanneere Mm. isatu guutummaa biyya lafaa gararraa taa'uusaa isa guutummaa biyya lafaa gararraa taa'uutu isa uume warri lafarra jiraatanis isa duratti quruphisa fakkaatu Dhugaadha. Hallelujah. Hallelujah. warri Ameen. lafarra jiraatan isa duratti quruphisa Dhugaadha. maali kun inni waaqa akka golgaatti hin diriirse inni Ameen. dunkaana keessa jiraatus in dhaabe Ameen. waaqayyo waan ta'aa jiru kana hundumaa gararraa jira waan ta'aa jiru Ameen. hundumaan oli waaqayyo Ameen.
Kanaaf fuula isaatti yommuu dhiyaannu jajachaa dhiyaannu waa'ee guddummaa waaqayyoo labsa. Mee lakkoofsa 35 dubbisa. Kanaafis ilaa waan waaqayyoo jedhu. Eenyutti na fakkeessitu? Eenyu wajjin na qixxeessitu? Jedhanni qulqulluun. Hallelujah. Itteen qabu. Itteen qabu. Hallelujah. Fakkiin qabu. Dhugaadha. Madaalliin qabu. Dhugaadha. Eenyu wajjin ol biran qabamu? Hallelujah. Inni adda. Dhugaadha. Inni adda jaran addan. Adda. Dhugaadha. Dhugaadha. Eeyyee maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Akkeere waaqayyo. Mee ol jedhaatii ija keessaniin ilaalaa. Urjoota kana hundumaa eenyutu uume? Waaqayyo. Macca lakkoobsaan eenyutu gadi yaasa? Hunduma isaanii maqaadhaan waama waaqayyo. Ameen. Uumama kana maqaadhaan beekama. Dhugaadha. Urjoota kana. Urjoota kana maqaan beeka waaqayyo. Dhugaadha. Hallelujah. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Inni humna qabeessa, aangoo qabeessa waan ta'eef isa kan dhibu tokkollee hin jiru. Ameen. Inni waaqayyoon inni na dhibe san dhibu. Inni natti ulfaate isatti hin ulfaatu. Inni sitti ulfaate waaqayyootti hin ulfaatu. Kanaaf yommuu fuula waaqayyootti dhiyaannu wanti kadhannaan of keessatti qabatee jiru jarana jajachuu. Ameen. Dinqifachuu. Ameen. Raajeffachuu mee yaadame ammam gaa'edha waaqayyo. Ammam ga'a. Guddaatti miti. Daaniyyoon ibsu. Akkatti ibsinu hin qabnu, akkatti dubbannu hin qabnu, akkatti lafa keenyu hin qabnu. Waaqayyo sammuu keenya ishee xinnoo kanaan beeknee fixuu hin dandeenyu. Dhugaadha. Hallelujah. Beeknee fixuu hin dandeenyu. እግዚአብሔር ከመታወቅ ያልፋል። አሜን። ከምናውቀው በላይ ነው። አሜን። ከገባን ከተረዳን ኢዮብ እንዲህ አለ፣ እኛም አናውቀውም። አሜን። ጉዳይ ነው waaqayyo. አሜን። ከናፍ ፉለ waaqayዮት የሙዲያኑ ኢሰ ጀልቀባ ጀጀቻ። አሜን። ከበጃ። አሜን። ኡልፌሳ። አሜን። ኦሊልሳ ቀባ። አሜን። እንቂፈቻ። አሜን። ራጀፈቻ። አሜን። ሰፉ እጀቻ። ሃሌሉያ። ኡጉም ጀቻ ፉለ ሳቲ ያቹን ጋሪዳ። ዱጋድ። ሃሌሉያ። አመፋ ከደና ማዶፍ ኬሰቲ ቀበቴ ጅራ እኒ ጀልቀባ ጀጀቹዳ ለመፋ ቀልቢ ጅጅረና ኦፍ ኬሰቲ ቀበቴ ጅራ ዋይ ቁልቁሉማ ዋቀዮ የሙያኑ የሙኑቲ ሙለቱ የሮ ሁንዱማ ገረ ቀልቢ ጅጅረናቲ ኑፊዳ ከደናን ቀልቢ ጅጅረናስ ኦፍ ኬሰቲ አመቴ ጅራ ኦፍ ኬሰቲ ቀበቴ ጅራ waaqayyo keenya qulqulluudha mudaan isarratti argamu dhugaan saayas keessatti akkasira mee kottaa wal ilaallaa dhugaa baafnaa waaqayyo waaqa qulqulluudha isaayasis qulqullummaa waaqayyo yommuu arge of arge akkas jedha macaafa saayas raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee bara uziyaa mootichi du'e Goftichi teessoo ol dheeraa tarra taa'ee andaara lafa mana qulqullummaa guuteen arge. Suraafeen isa gararraan dhaabbatanii tokkoon isaanii kochoo 6 qabu turanii. Kochoo 2 fuula isaanii, kochoo 2 miilla isaanii golbobatu, kochoo 2 immoo hin balali'u turanii. Walitti lallabaniis qulqulluudha. Qulqulluudha. Qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa. Ameen. Lafaas ulfina isaatiin guuteera jedhuran qulqulluudha waaqayyo. Ameen. Baroota keessatti waaqayyo qulqulluudha. Ameen. Sagalee labsuu isaaniirraan kan ka'e hundeen buusaa mana qulqullummaan socho'e. Aarri manicha qulqullummaa hin guute. Ameen. Yemmus ani wayyooka ani namni rabisaa xuraa'e nama rabisaa xuraa'e namoota rabni isaanii xuraa'e gidduu kanan jiraadhu waan an ta'eef iji koo waaqayyoon gooftaa maccaa waan argeef nan badee jedheen iyyeedha Isaayyaas. Qulqullummaa waaqayyo yommuu arginu kan nutti mul'atu maal dadhabbii keenya, hirrina keenya,
cubbamaa ta'uu keenya. Kanaaf akkas jedhe saba arrabni isaa xuraa'ee gidduu kanan jiru ana arrabni koo xuraa'aadha. Fuula Waaqayyooti yommuu dhiyaannu qalbii diddiirrachuun dagatinaa. Bara kana keessa kan dhibe tokko isa kana. Yaada garaa geeddirachuun hin jiru, qalbii diddiirrachuun hin jiru, cubbuu ofii himachuun hin jiru. Waa'ee qulqullummaa yommuu yaannu Waaqayyo duratti qalbii diddiirrannaadhaan dhiyaachuu qabna. Macaafa Iyyoob boqonnaa 42 Iyyoobii waan baay'ee erga falfalmee booddee yommuu Waaqayyo itti mul'ate akkas jedhe yommuu Waaqayyoon arge boqonnaa 42 lakkoofsa 6 kanaafis ani ofan tuffadhe awwaaraaf daaraa keessa taa'een yaada garaa koon geeddaradhe jedha. Namni yommuu guddummaa Waaqayyo argu, aangoo Waaqayyo argu, jabina Waaqayyo argu, qulqullummaa Waaqayyo argu, xinnummaa isaa arga. Ofii isaa arga. Iddoo jiru arga. Kanaafoo daaraa keessa taa'anii qalbii diddiirradhe jira. Kadhati qalbii diddiirrannaa of keessatti qabatee jira. Sadaffaa kadhannaa maal of keessatti qabatee jira? Galata. Galata of keessatti qabatee jira. Galateeffachuu. Dhalaa jecha kanan isinitti hima. Warri karaa TV kanaan, karaa YouTube galtanii nu hordoftan, karaa FB nu hordoftan hundumti keessan. Kadhati galata hin qabne fuula Waaqayyootti irruudha. Kadhannaan galata hin qabne. Irraan deebi'e jechan kadhannaan galata hin qabne fuula Waaqayyootti irruudha. Amalli namoota guyyaa bara dhumaa keessa jiru tokko maa inni galata hin qabne ta'a. Galata dhaba. Namni amma bada Waaqayyoon hin galateeffatu hin gunguma. Kadhataaf yommuu dhiyaannu yeroo hundumaa galateeffachuu qabna. Yommuu qalbii jijjiirrannu immoo dhiigni Kiristoos cubbuu hundumaatti nu qulleessa waanta ta'eef dhiifama cubbuu argachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Ameen. Dhiifama cubbuu argachuu caalaa, araara argachuu caalaa, Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu, hariiroo uumuu caalaa kan nama gammachiisu hin jiru. Amma akka lubaatti akkan hiikuuf waldaan kiristaanaas Waaqayyo saboonaaf kenneera. Namoonni yeroo kana cubbuun isin kasasu, cubbuun isin ammeessu, cubbuun isin hadheessu, dhiiga Yesuusiin araarri isiniif haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Akka lubaatti isinan hiika. Dhiifamni cubbuu isiniif haa ta'u. Araarri isiniif haa ta'u. Ameen. Waan kam irratti Waaqayyo wajjin ol baddanii kan jirtan, Waaqayyo wajjin ol bira darbitanii kan jirtan, Waaqayyoon gaddisiiftanii kan jirtan yoo jiraattan, dhiiga hoolichaan kan ta'e yeroo kana lafa jirtanitti araarri isiniif haa ta'u. Ameen. Cubbuuni dhiigni Kiristoos hin qulleessine hin jiru. Cubbuuni dhiiga Kiristoos gararraa ta'e tokko hin jiru. Maaliif galateeffanna? Waaqayyo waan nu dhiiseef galateeffanna. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10. Cubbuu keenya yoo isatti manne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Jallina keenya hundumaatti nu qulleessa. Ameen. Nuyi cubbuun hojjenne yoo jenne obsomna. Sobaa hin goona. Dubbiinsaas nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti manne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Ameen. Kanaaf Waaqayyo duratti yommuu dhiyaannu isa jalqabaa kanan dubbachuu barbaadu galata. Laafaan korra kun dhufeera. Mana jirtutti lafa dhaggeeffachaa jirtutti yeroo kana hafuurri galataa sirratti dhangala'u. Ameen. Humni galataa sirratti dhangala'u. Ameen. Wanti si gaddisiisuudhaaf jedhe hacabu. Wanti garaa kee madeessuudhaaf jedhe hacabu. Wanti galata sirkaa gatuudhaaf jedhe hacabu. Wanti du'aan si gaadu hacabu. Ilaa yeroo kana hallelujah. Ameen. Ilaa yeroo kana laphee korratti afaan korratti jabaateera. Hallelujah. Hafuurri galataa si argatu. Hafuurri galataa. Humni galataa si argatu. Ameen.
Wanti si gaddisiisu mana kee keessaa ba'e, gola kee keessaa ba'e, lafati jirtu ba'e, yeroo kana la faarfannaan galata, faarfannaan galata, faarfannaan galata. Ililleen godoo qajeelotaa keessaa ililleetu dhaga'ama jedhamee jira. Gadda miti. Ililleen mana kee agalu. Amen. Kadhannaan kan inni of keessatti qabu galata. Faarfannaa isaa keessatti Daawit yeroo baay'ee Waaqayyoon galateeffata. Macaafa faarfannaa 103 meeshaan dubbisa. Akkas jedha. Hallelujah. Amen. Waan Waaqayyo godhe hundumaaf galateeffachuu. Amen. Galanni isaaf haa ta'u. Amen. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo. Lubbuu isaatti hima. Keessi namummaa koo guutummaatti maqaa isaa isa qulqulluu haa eebbisu. Amen. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo. Hallelujah. Wanta gaarii inni godhe hundumaan irraanfatiin. Amen. Irraanfatiin. Amen. Inni yakka kee siif hin dhiise. Dhukkuba kee hundumaatti si fayyise. Amen. Jireenya kee awwaalamuu oolche. Amen. Gaarummaadhaan jireenya kee awwaalamuu in oolche. Gaarummaa fo'aan si gonfe. Amen. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin quufse. Amen. Dargaggummaan kee saaree akka joobiraa hin taate kanaaf Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu ko. Amen. Galateeffadhu yaa lubbuu ko. Eebbisi yaa lubbuu ko. Kabaji lubbuu ko. Amen. Olol qabi yaa lubbuu ko. Amen. Waan inni sii godhe inni irraanfatiin yakka kee sii dhiiseera. Cubbuu kee sii dhiiseera. Irra daddarba kee sii dhiiseera. Badii kee sii dhiiseera. Karaa Yesuus Kiristoos araara sii godheera. Amen. Hallelujah. Kanaaf fuula Waaqayyootti yemmuu dhiyaannu jarana galatan irraanfatinaa. Galateeffadhaa. Galatan qabneen ta'inaa. Gungummii duwwaan ta'inaa. Boo'icha duwwaan ta'inaa. Meerree Waaqayyoon jedhinaa. Waan inni isinii godhe si yaadadhaa. Karaa Yesuus Kiristoos eebba Waaqarraan nu eebbiseera. Amen. Karaa Yesuus Kiristoos kan eebba Waaqarraan nu eebbiseera. Kanaaf galataan dhiyaachuu qabna. Waa tokko duwwaan itti dabalee raawwadha. Kadhannaan maal of keessatti qabatee jira? Tokkoffaa jajachuu, lammaffaa qalbii jijjiirannaa, sadaffaa galata, innarfaffaa warra kaaniif kadhachuu. Warra kaaniif dubbachuu. Alaa ishee kanaa suutuma na dhaggeeffadhaa. Kadhata keenya keessatti wanti jiraachuu qabu. Waa'ee ofii keenya qofa kadhachuu hin qabu. Dhugaadha. Waa'ee ofii keenya duwwaaf bo'uu hin qabu. Waa'ee ofii keenya duwwaaf fuula Waaqayyootti dhiyaachuu hin qabu. Dhugaadha. Nama nana Waaqayyo si dhagaa, buleettii nana Waaqayyo si dhagaa, nu dhagaa. Waa'ee warra kaaniifis Waaqayyo duratti dhiyaachuun gaariidha. Dhugaadha. Waa'ee warra kaaniif kadhachuun gaariidha. Kuni macaafa qulqulluudha. Kana wangeelatu nu ajaja. Dhugaadha. Waa'ee keenyaaf akkuma kadhannu, waa'ee maatii keenyaaf akka kadhannu, waa'ee waldaa kiristaanaafis, waa'ee hojii waldaa kiristaanaa kadhattuufis, waa'ee biyyaafis, waa'ee sabaafis, waa'ee uummata keenyaafis, wanta amma addunyaan keessa jirtu kanaafis Waaqayyoon kadhachuun gaariidha. Dhugaadha. Kadhadhaa daraa kiristaanotaa, amantootaa, kadhati humna waa godhu qaba, humna waa hojjetu qaba, humna waa raawwatu qaba, humna waa hambisu qaba, humna waa rukutu qaba. Dhugaadha. Kadhadhaa. Waa dabarsaa Waaqayyo. Dhugaadha. Amma waa tokkoon dhugaa isiniif ba'a. Kudharfan torban sadii ta'eera amma maatiin keenya akka maatiitti lola guddaan nurra ture. Lola guddaatu ture. Nama Waaqayyo tokkotu dawwalee kadhadhaa mana keessanitti utuu namni yaa'uuni du'atu jira hafuura du'aa kana irratti kadhadhu. Kufe Waaqayyo duratti. Ilma nifadhe hin darbe du'i sun. Yommuu kadhannu Waaqayyo du'a nuttis dhufe, du'a maatii keenyatti dhufe, du'a biyya keenyatti dhufe, du'a saba keenyatti dhufe hin dabarsa. Amen. Rukutuu danda'a hafuura du'aa kana. Mee kottaa amma yoo olii gallee kadhannaa achumatti harka keessan kaasaa warri itti olii galtan. Maqaa Yesuusiin hafuurri du'aa lafa jiru kan cabe haa ta'u. Amen. Hafuurri du'aa
Maqaa Yesuusiin acabu. Afurri du'a. Oh Yesuus. Biyya Ameerikaa keessa. Ameen. Biyya Awurooppaa keessa. Ameen. Biyya Kanaadaa keessa. Biyya Awustiraaliyaa keessa. Ameen. Biyya Afrikaa keessa. Ameen. Warri kadhatatti olii galtaniin kadhadhaa. Ameen. Dhukkuba fakkaatee, vaayirasii fakkaatee, siyaasa fakkaatee nama fixaa kan jiru afurri du'a. Maqaa Yesuusiin acabu. Ameen acabu. Maqaa Yesuusiin acabu. Ameen acabu. Maqaa Yesuusiin acabu. Ameen acabu. Isinirran darbette min Israa'elotaan gooftaa isinirran darba isinin argatotte. Ameen Yesuus. Isinitti mallattoon godhatte. Ilaa mana namoota keetti mallattoon godhamu. Ameen. Dhiigi Yesuusitti godhamu. Ameen. Ergamaan du'aa ba'ee jiru kun mana kee hin galin, mana kee hin galin, mana koo hin galin, mana kee hin galin. Ergamaan du'aa du'i yeroo malee, du'i karaa malee, du'i akka malee. Ameen. Jaarraa 21ffaa kanatti ba'ee kan jiru ilaa kunoo yaa Waaqayyo dhageenyeerra biyya Ameerikaa keessatti gara nama 500 fixeedhame kun garaa keenya gaddisiisa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin haa dhaabatu. Ameen haa dhaabatu. Dhaabi harka Waaqayyoo. Ameen hin dandeessa. Dhaabi. Ameen. Dhaabi addunyaa bararraa haa dhaabatu. Ameen. Kadhadhaa kiristiyaanoon, kadhadhaa amantoon, maqaa Yesuus Kiristoos. kadhadhaa boloon, ifadhaa fuula du'aa kana. Yesuusiin daangeffamu. Maqaa Yesuusiin akka haaleluu. Iduu gari kadhannaadhaan. Na dhageen sitti maa jira Waaqayyo, dabarseen sitti maa jira Waaqayyo, hambiseen sitti maa jira Waaqayyo. Oduu dhageessaa jira miti, seenaan haasaa jira miti, isa caafame duwwaan dubbachaa jira miti, waan an argeen isinitti maa jira jiran. Haaleluyyaa. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Du'i abbaa kee, du'i haadha kee, du'i obboleessa kee, du'i obboleettii kee, du'i haadha manaa kee, ijoollee kee sirkaan fudhatiin. Ameen. Sirkaan fudhatiin. Ameen. Ifadheera qilleensa kana gubbaarra. Ameen. Ifadheera addunyaa kanarra. Ameen. Maqaa Yesuus isa waaqarratti aboo guutummaan laatameef. Haaleluyyaa. Maqaa Yesuusiin humni du'aa kun lafa jiru kan rukutame haa ta'u. Ameen rukutamu. Haaleluyyaa. Waaqayyo ulfaatu. Ameen. Nu dhagaa Waaqayyo. Ameen. Kadhannaan du'a yeroo malee hambisa, du'a karaa malee hambisa. Dhugaadha. Waa kadhannaan humna du'aa hin cabsa. Ameen. Al jennee majaran ammastu du'e kanatu ta'e jennee teenyee lakkoofnu. Warri humna kadhataatti amantan lafa jirtanitti Waaqayyoon kadhadhaa. Sagalee tokko dubbiseen xumura. Ximootiyoos isa duraa boqonnaan 2. Lakkas jedha macaafni qulqulluun waa'ee kadhata waldaa keessatti godhamu gorsuusaa. Ammas waan hundumaa dura himannaadhaan kadhannaan warra kaaniif dubbachuun galata dhiyeessuun Waaqayyo duratti nama hundumaaf akka godhamu nan gorsaa'edha. Ameen. Nama hundumaaf kadhannanuun. Nama hundumaaf, ummata hundumaaf, saba hundumaaf, addunyaa hundumaaf hin kadhanna. Nagaatti, gabiitti akka namoota Waaqayyootu jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf. Ameen. Biyya bulchuu keessatti warra aboo qaban hundumaaf akkasuma godhaa. Ameen. Kadhadhaa moototaaf warra biyya bulchuu keessatti aboo qaban hamaan afurri hamaan akka ittiin gargaaramne. Murtoo hamaa akka hin dabarsine. Firdii akka hin jallifne, dhugaa akka hin dhossine. Kadhadhaa isaaniifis kun gaariidha. Macaafni qulqulluun kun gaariidha. Fuula Waaqayyoo fayyisaa keenyaa durattis fudhatamaadha. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'uu hin fedhaa. Ameen. Ameen. Kadhatii wanta inni of keessatti qabatee jiruun waan afur isinitti hime. Tokkoffaa jajachuu, lammaffaa qalbii diddiirrannaa, sadaffaa galata, arfaffaa warra kaaniif kadhachuu, dubbachuu. Kanaaf waa'ee ofii keessanii kadhadhaa, waa'ee maatii keessanii kadhadhaa, waa'ee biyyaa kadhadhaa, waa'ee saba keessanii kadhadhaa, waa'ee addunyaa kanaa haa kadhannu. Waaqayyo kadhata keenya barbaadeera. Kadhannaa keenyaan immoo Waaqayyo waan rukutu, waan hambisu, waan daangessu qaba. Waaqayyo keenya Waaqa hundumaan oliiti, Waaqa hundumaa gararraadha,
Waaqa hundumaa ta'eedha. Waaqa hundumaa abboomuu ajajuu danda'uudha. Uumama hundumaati inni uumama hundumaati wanta ta'eefis waa'ee uumamaa irrattis kadhadhaa. Qoba yeroo malee cabbii yeroo malee Waaqayyo akka qabu. Wanti Waaqayyo hin dandeenye tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf lafa jirtanitti humna kadhataatti warra amantan kadhadhaa. Eebba kanan isin eebbisee isinitti deebisaa. Waaqayyo hafuura kadhataa isiniif dhangalaasu. Ameen. Kadhataa isiniif laatu. Ameen. Yaa Waaqayyo wanti addunyaa raasaa jiru kun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan jedhe haa ta'u. Ameen. Kan jedhe haa ta'u. Ameen. Wanti isin olii galtanii hiitanii dhamaadha. Ameen. Wanti isin olii galtanii hiiktanii kamaadha dhameera. Dhugaadha. Dhaabboloota amma iddoo kana jiran yaa Waaqayyo iddoo garaagaraa ta'anii nu dhaggeeffachaa jiran wajjin olii gallee addunyaa mararraa hamaa hiineerraa hamaa na hidhamu. Ameen. Hamaa na hidhamu. Ameen. Hidhamu. Ni nama dhiphisu. Ni nama yaaddeessu. Ni nagaa nama dhawwatu. Ni jireenya namaa jeequ. Inni hojii irraa nama kute. Inni ijoollee manatti ol deebise. Inni mana barumsaa cabsiise. Inni lafa hojii irraa nama ari'ate. Inni nama walirraa kute. Inni hiyyeessa nama godhu. Inni jireenya qaala'insa jireenyaa dabalu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru kan qabame haa ta'u. Ameen. Qabamu. Ameen. Qabamu. Haleluuyaa. Haa qabamu Waaqayyo. Ameen. Ineerraa walii gallee hamaa na hidhamu. Ameen. Hidhamu. Wanti addunyaa rakkise kun haga'u Gooftaa. Ameen. Hingaa'id. Ameen. Hingaa'id yaa Waaqayyo. Ameen. Wanti biyya keenya rakkise kun hingaa'id. Hin dandeessa. Ameen. Wanta lafa keenya rakkise kana hingaa'id. Siif danda'ama. Ameen. Gaaf tokko yaa Waaqayyo akkas jette Israa'elootaan waan waggaa 450 isaan rakkise halkanuma tokkotti hingaa'ette ba'aa jette maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waan baroota lakkoofsise kana hingaa'id. Ameen. Hadhaabatu lafa keenyarraa. Ameen. Hadhaabatu saba keenyarraa. Ameen. Adaraa yaa Waaqayyo boo'ichi ittiin fufin. Ameen. Gaddi ittiin fufin. Ameen. Miidhamni ittiin fufin. Ameen. Garaan keenya deebi'ee hin madaa'in. Ameen. Hin madaa'in yaa Gooftaa. Ameen. Hin madaa'in yaa Gooftaa. Maaloo Yesuus. Ameen. Maaloo Waaqayyo namoonni baay'een eessa jira Waaqayyo jedhanii sirraan deebi'in. Maaloo Yesuus. Ameen. Ameen. Maaloo Waaqayyo faradi. Ameen. Faradi. Faradi. Ameen. Faradi ati abbaa firdii dhugaadha. Dhugaadha. Haleluuyaa. Faradi Gooftaa warra dukkana keessatti gatamanii jiran. Ameen. Warra mana hidhaatti gatamanii jiran. Oh Yesuus. Warra dhugaan isaanii jalaa dhokatee jiru faradi Gooftaa lafa dhugaan jirutu beeka. Faradi yaa Waaqayyo. Ariifadhu Gooftaa. Ameen. Ka'i teessoo keerraa. Ameen. Ka'i iddoo bultii keerraa. Ameen. Gadi bu'i, gadi bu'i, gadi bu'i, gadi bu'i, gadi bu'i. Iyya saba kee dhageessee kan gadi buute. Yaa Waaqayyo gadi bu'i firdii dhugaati laadhu. Ameen. Yaa Waaqayyo addunyaa raafamaa jirtu kana, addunyaa borcamaa jirtu kana. Nuyi furmaata si biraa eegna, hiikama si biraa eegna, mootummaa gamtoomanii biraa eegna miti, mootummaa Ameerikaa biraa eegna miti. Yaa Waaqayyo Gooftaa si biraa eegna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosii waan hundumaaf furmaati haa ta'u. Ameen. Fidi yaa Waaqayyo. Ameen. Warra biyya bushan kana sammuutti qalbiitti hubannaatti deebisi. Ameen. Waan gochuun isaaniif ta'u isaanitti hubadhu yaa Waaqayyo isaanitti beeksisi. Ameen. Hamaan ittiin fayyadamin. Ameen. Yaa Waaqayyo Gooftaa ati gargaari. Ameen. Mootota addunyaarra jiran kan ati gargaari. Ameen. Mootummaa namootaa irratti mootummaa moototaa irratti situ moo'ee jira. Abbaa barbaadde immoo sifta, abbaa barbaadde gadi hin buufta. Yaa Waaqayyo Gooftaa garaa moototaa akka bishaan gabatee irraa gochuu dandeessa. Garaan isaanii gara yaada keetti, gara akeeka keetti, gara sagantaa sakan keetitti kan deebi'e haa ta'u. Ameen. Araarri addunyaa kanaaf, dhiifamni addunyaa kanaaf haa ta'u. Ameen. Maaloo Waaqayyo araara nuu godhi. Ameen. Cubbuu keenyaaf jettee nun balleessin, yakka keenyaaf jettee nun balleessin, irra daddarba keenyaaf jettee nun balleessin. Maaloo Waaqayyo ulee adaba kee kana, ulee dheekkamsa kee kana, maaloo nurraa deebisi. Ameen. Nurraa deebisi. Nurraa deebisi Gooftaa. Ameen. Fuula araaraa kee nutti deebisi. Ameen. Ammayyuu nan jedha akka luba Waaqaatti. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu. Ameen.
waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu. Ameen. waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isiniif halaatu. Ameen. Yaa waaqayyo fuula kee nuuf ibsi. Ameen. Fuula kee nutti deebisi. Ameen. Fuula kee nu jalaan dhoksin. Ameen. Iyya keenya kana dhaga'ii galataaf nu qopheessi. Ameen. Isa kadhanne waan dhageesseef isa si kadhanneen ol gootee yaa gooftaa galataan akka nama dhuunfaatti akka maatiitti akka biyyaatti akka sabaatti waan nu dhaabduuf ulfaadhu. Ameen. Maatii kadhata barbaadan isatti yaadadhu. Ameen. Nama kadhata barbaaddu kana isatti yaadadhu. Ameen. Ameen. Yeroo kana gooftaa namoonni mana isaanii keessa ta'anii yaa gooftaa harka isaaniif garaa isaanii gara keetti ol kaasanii jiran karaa TV kanaan kana karaa YouTube karaa FB dhaggeeffachaa kan jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuusin harki gargaarsa keessaa na qaqqabatu. Ameen. Waan itti ulfaate irraa kaasi. Ameen. Dhukkuba COVID kanaan qabamanii kan jiran yoo jiraatan illee maqaa gooftaa Yesuusin yeroo kana kaasee dhagna isaanii gadhiisee hadeemu. Ameen. Hagadhiisu dhagna isaanii. Ameen. Afuura fudhachuuf baafachuu isaanii hin dhowwin. Ameen. Hin du'in. Ameen. Harki kee qabee achi keessaa isaan habaasu. Ameen. Warra jireenyatti ulfaate, warri haalli itti ulfaate, warra waan godhan dhaban hundumaa yaa waaqayyo harki kee gargaarsaa waaqarraa isaaniif haa ga'u. Ameen. Kadhata garaa isaaniif ati deebii ta'i. Ameen. Hunduma keenya nu yaadadhu. Ameen. Nu wajjin ta'i. Ameen. Bara kana nu dhoksi, nu golgi, nu haguugi, hama bara kana darbe ga'ee jirutti ati nu laatiini. Hojii kana yeroo hundumaatu eebbisi. Dubbii kee waan nutti dubbatteef ulfinni isaa, galanni isaa, kabaji isaa kan kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifama. Ameen. Ameen. Lubaa waaqayyo waaqarraa eebbasaa isa dhuman qabneen bantii waaqaa banee bara jireenya keessanii haa eebbisu lubaa waaqayyo. Ammayyuu inni afaan godhatee isiniin dubbachaa jiru kun inni dhimma isinitti ba'aa jiru kun bara keessan hundumaa dhimma isinitti ba'u. Hamma ulfinaa gara ulfinaatti waaqayyo isin haa dabarsu. Ayyaanni dibanni waaqayyo inni isinirra jiru kun dabalaa haa bulu dachaa dabalaa haa bulu. Hojii koo diigdee jedhee inni isinitti ba'uu barbaadu, inni isin loluu barbaadu, inni isin daangessuu barbaadu. Humna maqaa Yesuusin isin duraa kan galagale haa ta'u. Maqaa Kiristoosiin mo'ichaa gara mo'ichaatti, ulfinaa gara ulfinaatti darbaa. Ameen. Dibanni kun dhala keessanitti darbu, hidda dhaloota keessanii haa qabamu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ammayyuu eebbifamaa lubaa. Gooftaan haa eebbisu dhugaa. Haaleluyyaa. Hallelujah, hallelujah. Saba waaqayyoo. Ameen. Saba waaqayyoo dhugaa. Waaqayyoo nutti dubbateera. Akkamittiin gara waaqayyootti akka dhiyaannu akka gaariitti waaqayyoo carraa guddaa nuuf kenne kanaan warri nu wajjiniin qooddattanii warra kaaniif illee sheerii gochuun irraanfatinaa yoo nun isinitti himuu baannellee. Dubbiin kun dubbii jireenyaati. Dubbiin kun dubbii qulfii ta'eedha. Bantuudha kun. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf kuni hubannaaf ogummaa guddaadha. Kanaaf fuula waaqayyootti akkamittiin akka dhiyaannu kadhannaa keessa maal akka jiru barreerra ga'a. Waaqayyoon akkamittiin jajachuun dinqifachuun akka nu barbaachisu. Qalbii diddiirrachuun inni qulqulluu waan ta'eef nu immoo eenyummaa keenya ilaallee gad of deebisnee qalbii diddiirrachuudhaan isa galateeffachuudhaan wanta inni nuuf godhe hundumaaf immoo hamma har'aatti nu jiraachisee nu baatee isa asiin nu ga'e kan galateeffachaa ofittoo immoo utuu hin ta'in mana keenyarraa kaafnee hamma biyya lafaa irratti saba uumamee jiru hundumaaf nama akka keenyaa hundumaaf gurraacha ta'u adii haa ta'u eessaa jiraatu eenyu haa ta'u fuula waaqayyoo duratti dhiyeessu waaqayyoof salphaadha waan ta'eef amantiidhaan fuula waaqayyoo duratti dhiyaannee seenaatu du'atu hafaayedhaan lubi isa argine isa dhageenye isa argine isa qaqqabanne isinitti himnedhaan Phexros fa'a. Lubi isinitti himaniiru jireenya isaanii keessa waan darbe dhuga ba'umsaa jiniin. Kanaaf hundi keenyas argineerra ofii keenya. Kanaaf saba waaqayyoo nutti dubbateera. Dhugaadhumatti akka kanatti fuula waaqayyoo duratti yoo dhiyaanne waan hundumtuu hin xumurame jechuudha. Galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waa'ee dubbii isaatiif waaqayyo galataa fudhatu
isa baranne kanatti dhimma akka baanu immoo isa dhageenye kana hojiirra akka oolchinu immoo Waaqayyo isin haa gargaaru, Waaqayyo nu haa gargaaru. Amen. Nu waliin turuu keessaniif galatooma. Waaqayyo mana keessan, jireenya keessan, bara keessan kan isin qabdan hundumaa dhiiga ilma isaatiin golbobee fayyaa guutuuf nagaa guutuudhaanii isin haa guutu. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a. Sagantaa kana fakkaatu nama deebinee wal arginutti kadhannaa yoo barbaaddan, gaaffii yoo qabaattan iimeelii keenyaaf bilbila keenyaan nu quunnamaa. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamnaa, nagaan nuuf tura. Yesus tufe araran Waaqayyo soba soilada Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Marre 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 Bicha kenyani Mirga kenyani kumni kurani Bubbentabani olse onofe Inna kenya male noni mormani Amantidani dhabannerallo Warra mo'ansana dachana challo Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Bishani talile yasu machalafan ebu kambasu mati Kenya Yesus barantirata guyadu masana konfonolata Amen Maranatha Amen Maranatha Dafi kotugoka Amen Maranatha Amen Maranatha Dafi kotugoka Marre Marre Israel hidaya fata ganni darbe waliya fata manni Yaaqoob ude darara abana go Yesus tufe araran Waaqayyo soba soilada Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala Kandurarra cala